إسافون نكون حاروان تيف اتقام فتي اتونيتي بس برا ختامي هيرو مسني وني سندبتا من سلا أوسو أكتي وني خنا بيجي تيك توكي خنا مدور اللي أركيتوري I think كله مو نبرا I think so ما إردي بستني وان كان إنيو نمني تاجي أنا مدفوع جرو يوخان نمني وان تكون ما nama gargaaru asirratti waan hin jirreef gargaarsa wayitii miti wani taame that is mistake is mistake osoo isaafi malee nama biraatiif wani sun bar jiru dhaluma isaa wajji wani goota sanu jiru isiiti wani sun akkasiin nama waliin maal ta'anii maal ta'uun jiru taatee jedhan warri isaati information hin qabne malee tuni wahuma xiqqoo haga xurii qeensa jalatti waan laalinaadhaati ajandaa kan arrarraa haasaadha yaada gama kiyyaati garuu stop goda totally namni ranfate over muazi ungorsisan muaz to kaste kana negative esa barbadu kananu nagad ranne namutu way biraqaba walin sodaachisati wajjiraanna garuu mo dosisa enyu gati ati sakanani sakan baka exactly kun waan baratame mata jechuun kaayyos qabaatanii osoo hin tahin ifumarraa jiraachuu jiru yenneef fudhan. Beekni namni tokko yoo hamtuu irrattis itti kan deemutti jiraate kaayyoon isaa maal akka ta'e yoo baratte rakkoon qabu. Garuu kun waa kaayyoo osoo hin tahin waan aadeeffamee ifumarraa jiraatu jechuu dandeessaan. Akkasumas miti sirriidha amma tokko jaartii raffiseetii fi dhaqee saayiboota kiyya biraan dhaqajee biraa deema. Jaartii fi ilmaan mana raffisanii jaarsa namaa farra. Dhaqee isaan kana warra jaarsan qabne dhalaa tanaa wajjin luka jidduu warqaatanii akka fedhan wal godhanii wajji sakaraananii wajji akka fedhan ta'anii wal waraabaniiti. Saayiba kiyya biraan bulee faajii eegganama faadalagaan dhaqe faajii ati sababa ka'ee baraggala. Isiin irraa dhugaadha mana jirti ilmaan jidduu rafti. Guyyaa booda osoo deemu viidiyoon jaarsasii kun media rafa agarti isi tana pawajji agarti me bulti me ka kasi digame bulti me ka kasi ifdite lalan di mana jirtu ta bulti kabdulle ga ijasteti alatti kasi bulti na malle walti gujirani tuni muzibada tuni lal muzibad ane wani shakku jiru rabbi magala tan iro way galana tigal lakase fuda ay shakku jira muziba ka biyya tana kaysa demu jirtu subhanallah warra waraabee waa xiqqoo malee warri waliin waraabin hedduu baay'ee jira baay'ee wallahi wallahi dhuga nama sodaachisti rabbiin isin haa tiisu waan musiibaatti maaliif jennaan du'aa ergamaa rabbii kadhateetu jira beeyta sallallahu alaihi wasallam ummata kiyya kana narraa garan galchin jee rabbiin du'aa isan dhageheef sii galee silaa du'aa isun jiraachuu baatte biyya tanaa miti qaaxa kunne nutu قارون فاتي دشي خسد يوم تجرا خسد تسلا سمني خيا هاته هو غرو غدعاء سوان كمنوف ولا نبا غاري كبدو مالا خايت رفجاني بكر عرف نفي وان داليتو نتي ارغما غاري كمنا دعاء سار ربي نو اوواته سببا سنين دعاء مثلا دويني جراچو جرانجا تبرا منيرا دافي براس غافو چنتنتا مو نن براتي چرا خنه غافدو اوكي iraguddan fasada kana khagabbastu shamara iraguddasi wanta dhiiratti nagarre shamara jaaniti dubbatan ani shamara mitiin jaaka kiyyatti tabochu shamara tanamma arrabsitu shamara tabakantaane dhaabbattu shamara gubbaa walmaa nagarre kuwaanira wal marmisiisu miti garuu ani isaan kun waanuma tahaniitu jira malee waa bilaashii miti isaan kun ummata badaa miti jeetiin morma mee bakka tanatti shamaraatu badii qabammoo shamarri badiin qabtu. Gaafii keessi galee. Tokko paratti shamaraa badii qaba. Dubbarraa dhibbatti shamaraa badii qaba. Shamarri kamii badii qaba jettee muutira aadaa warreen hojjetan shamaraa badii qaba. Amma ani kan tara shamaraa takkatti dhiira jechuun dhiirti sareedha. Abbaa qabnaa obboleessa qabnaa namu abbarraa dhalane maatii keenya keessaa dhalane. Dhiirti jechuun akka sareeti. Sareen tokko yoon foon dura qabdee deddeemte si jala deemti.
dhiirti gama dhalaa kanatti obsan qabdu sabriin qabdu kajaartii lama afur manaa qabu sadi manaa qabutu jaartii alakka jeela dhalaa alakka jeela tuni xabiyaa dhiirarraa yoo dhalaan fuula kannuu fi baatte dhiirti jedhan deddeemtu dhaggeeffadhu waan dachii fazaadee dachii tana garagalchee shamara dhalaadha dhiiruma waa kadhattu hunda yoo waattuma kannite dhiiruma xiqqisho kajeeltu hunda yoo baramma dhiirti waa kadhidheessu eegaltee amma zaman ammaa kana keessa dhiirti makkaan harkatti ari rabbii ji'i hoonna wajji rabiteettu ni argen rabbii ji'i hoottu zinaana wajji godhi rabbii ji'i hoottu takkumana tuqii wallahi dhageessanimma tanaafuu waan dachii fadaate tasilaa qaanfachuu qabdu rabbirraa qaanfachuu qabdu maatiisirraa qaanfachuu qabdu kabajaa isiitiif safuu isiitiif eeggachuu qabdu dhalaa yoo qaaloyte silaa gaariidha ibra qisheessitee lama sumuunii if gootee namuu bikkuma deemuu itti fincaanu ta boobboo taate ta dhiira bira kabajaan qabne ta kabajaa if dhorkite hayaa if dhorkite nurraa illee hayaa boote rabbi hayaa isirraa fuudhu ta magaalaa laayitee balleessite dhalaadhaan jaan dhibbarraa dhibbatti dhalaadhaan jaan. Okay. Ani duraan shamara tana beeyta dubbii keessaati dhiirumaatu hoosaa bakka malee tuqaniitu maas kubbaa sirbitiin see beeyta gizeen joogaa sirbitii tana lolti yookiin ol baatee boochi maaliif akkana jettee hojjettu tahe irra guddaan isaanii yooniif beeyta qota guddatti shamarri tuni fakkeenyaaf waa jaalachuu jira qalbiin shamaraa tuni rarraati jaanii mitiiree hidhooramti hidagatamti. Uumamaan shamarri akka jallooti ergamaa rabbiin dubbate sallallahu alaihi wasallam. Erga gartee jalloo jee dubbate yooniin jaliirsa jette ni cabsitaa jaan ji erga jalloo taan ilaalama jalloodha nuti haa ta'u amala nuti qabnu tokko wajjin wajji deemuudha malee yoonuu amala badaa kana qabu warri dhiiraa hunnuu beekuu baate fakkeenyaaf dhalaa takka isii tanaa waliin jiraanna jaanii isii tana madeessan ka jaalaluma keessatti haa deebinu jireenyuma keessattuu isii tana kamiidhan taate dhalaan tun waan akka abdii murattee namni waan sodaatu hin qabne mataan isaa sodaa jaanii beekadhu ammaas maniiraati firrumaa jireenyuma kanaa dhiistee asirra baatee iyyiti malee isaan kun waan tahaniitu jira bilaasha kanatti hin iyyanuu warra joosan an. Anaanoo maal jettee asirratti gaaffii akkasii dabala. Asirratti gaaffii akkasii dabala. Tokkoffaa asaasiin akkaataa itti guddatte irraayi. Tokkoffaa intalti dhalaa takka mana isaanii keessatti guddina irraayi. Dhaggeeffadhu. Intalti takka yoo mana itti guddatte san keessa maatii sii maatii kabajaa qabdu taate. Ulee akka itti Oromoon muka tokko jiidhaa kalloo osoo jiituu dhifanii jiran. Kalloo osuma jiituu dhifanii jiran. Muka tokko biqiltuu tokko yoo ogummaa yeroo jiru san lafaa yoo jallifte jallinumatti sii guddata. Yoo akkana dheeressite akkanatti jala dhaabdee qad gootes akkasuma lookoo ta'e qota. Biqiltuu tokko. Si galteemma? Ganama guddina. Intalti dhalaa takka keessaafu yoo halbadiin qaban yoo waan sodaattu hin qabne yoo haati sii gabbaatee abbaa arrabsite yoo haadhaa fi abbaan afaan qaanii irratti wal arrabsan yoo hayaa fi safuu fi kabajaa waa takka duraanumaa guddina keessaa akkasi guddatu taate takkasi nabiin keenya jeesan dhalaan jalloo cinaacha bitarraayii kalaqamtee tajeesan tagganamaan baalagee guddatte tana osoo hin tahin tahee gaheerumte warri kannanii fi gartee jaarsa bira dhayitte jaarsatti jallatte amala jaarsatti wal fudhachuu dadhabde san dhibbarraa dhibbatti akka feetu qaama keetirraa hun harkattu dhalaan jalloodha cinaacha keessanirraa uumne obsaa fi sabbaraa fi tajeesan kophaadha malee tuni ta baalagummaadhaaf lafaa kaatee akka maatiin siidhaa baalagumma guddisanitti dhiyeettee fadaada mana isaanii gandaan geesse fadaada qe'ee isaanii barattee fiddee gandaan baxaabbatte tun guddisaani ma akkamitti naan jeen fakkeenya tokko sii mammaan ture fakkeenyaan if godhe malee beeke fakkeenyaan ani akkasii jechuu miti fakkeenyaa Muniiraa Maammattuun irraan tana haadhan qabdu abbaan qabdu obboleessan qabdu yoo waan fedhe dalage Oromoo bal'oo tana malee maatiin tikitatti arranfamtullee addunyaa tana gubbaa jiraattee hin jirtu dhuguma rabbitti amma yoo rabbiin sodaanne waan fedhe dalagee ol darbuun danda'a yoo kaaliqa kana sodaanne si galteemma dura ilmi namaa haadhaa fi abbaa maatii caalaa rabbii guyyaa qiyaamaa kaburu foon kee kanarraa biyyarraa si kalaqee biyya si deebisu kana sodaachuudha qabdaati
sodaachuu qabda. Eega rabbii guddaa sodaattee hayaa fi kabajaa nama keetiitii fi maatiitu eegda. Dura rabbii waan inni sodaattuuf mataa keetiif boru eessattiin awwaalamaa eessattiin boru ka'ee fuula rabbii dura dhaabbaddaadha malee taa namni taa akiraan cingin tarabbi taa addunyaa nuun cingitu si jammar namni taa akiraatu hin cingin taa addunyaa maali addunyaa ilma namaatii bara fuula ilma namaatii. Si galteema ilmi namaa harka sinqichu harka sinqutu dalagattee bulta maal si godha dura rabbi sodaachuudha namni rabbi sodaanne namni maal akka fedhe namni si galteema kanaafuu osoo jaarsi keessi hiikaa miti si cafaqaa miti sirra fuudhaa miti halkanii guyyaa akkana dhaaban suqute wanni gabbee zinaa si daleessisu yoo baalagum wanni ka'ee gabbee qullaa si oof niin qahare niin iraare niin tafashe tanaafin akka fedhu taha balaa taa hin diititun tuni duraanuma sharmuuta duraanuma baalageedha tun hin fudhataman qabdu na biratti intalti hayaa fi kabajaa qabdu bakkuma kamis yoo jiraatte akkuma akkaatuma feete keessattu yoo jiraatte intalti duraan baalagummaa hin barin guyyaa keessa waan bartuun qabdu duraan baalageef ammallee baalaguuma akkasi. Okay. Galatoomii deebiin adeebiste anileen ilaalcha san sirreeffadhe. Harfiin ganama baddeedha beeki. Akkuma jaangaa harfiin aliifitti badde aliif laamitti. Ubeen aliifi badde aliif laamitti diriirtu akkana. Dubbiin achi dhumatte ganama si duraanuu bara baabaan shaamii yeroo ni fixe. Hawaasa kiyya duraanuu uffata irraa yaasuuf akka wargaragalteeti sooshaal miidiyaan dhufe irraa haree jeela. Irrumaa haree jee. Ummata duraanuu safuu carraa kan dhimbe jira kaan kana. Okay. Assalamu alaikum Munira. Biraa irratti barbaada jechuun maaliif makinaatni inni dhiirti tabiraa faa jaartii odoo dhaltee yookiin akka duraa sanitti jaalala kan nuufi dhiisee tabiraa wanni inni barbaaduuf makinaata maaliif seeta? Nuti dhiirti fakkeenya dura gaafa akka wal fuudhan sanitti jechuun isiin jechuun tolfattee babbareeddee isa gammachiiftee akka gaariitti jechuun wajjin jiraate. Erga ilmoo dhalte immoo bakka nisin tolfattuu nis akka duraa sanitti jechuun babbareedduu isin jechuun if darbitee bakka maaliif ilmoo erga dhalte booda jechuun ilmoo dhallaan jaalala isaa qabdu san ilmootti dabarsite jechuun inni jechuun maaliif akka duraa san hin taane jechuufaa isatti ulfaachuufaa danda'a. Sababa saniif faa jechuun dhiirti gabbaatee dhalaa biraa faa barbaaddi laal waan akkanaa tanaa jira. Sanumaaf jechuun dhalaan jechuun dhalte miti akkuma duraanii sanitti tolfatteetuma babbareeddee deemuudha. Barcha sogguu teessus akkuma duraa sanitti akkuma gaafa dura wal baran sanitti akkasuma babbareeddee jaarsa dura taa'uu qabdi. Maaliif erga ilmoo dhaltee booda jechuun if darbuu hin qabdu ishiin. Tanaaf ifaa dhiirti takka waan akkanaa kanaafaa jira jechuu kiyya barbaadeeti. Sii galee? Akkasii akkuma duraa sanitti tolfattee. Mawdu'a keenyaatti masararaan ala baatee jirta. Nuti immoo mawduun keenya katti jirru haasawni keenya takkaa waan nuti irratti haasa'u jirru waa'ee bultii osoo hin ta'in waa'ee namni maanta suuraa wal kaasee miidiyaarra wal gallakkisuu kanarra jirra. Miidiyaa waan ni keenya toofte waan toofika keenya ala baatee. Okay. Waan miidiyaa kunis gorsi ijoollee shamarran hundaafuu gorsi waan kanas jechuun hundaafuu jechuun dhalaatana fi sabriin qabduu dhalaanii gorsuu qabdi jechuun tanarratti jechuun gorsa barbaachisa jechuun dhalaan irra guddaa dhalaan argeedha ilma aadamarree ilma aada akkasii jettee nama arrabsiti qaanyiidha amma bakka kanattis jechuun bakka kanarraas akka fi qusatan jechuun miidiyaa irratti jechuun wal baasuu wal xiqqeessuu wal arrabsuu kanas yoo gorsi irra wayya jeete akka kiyyatti. Hai nanin gursa inshallah hai ni bute da tolchite nali anse agalcho ina galagalte wallahi galato warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Wallahi di media ana lebih banyak komentar sehingga bisa tidak semua itu mata jadi jadi kesana yang bagi itu semua itu komentar itu orang seperti sini ni ada jadi alih sini mereka kuasa yang pun berat juga. Terus